yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenya jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waan ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha. Duutee jirti. Isin oduu jaalattu faan isin gammachiisuudhaaf waan hin beeku. Maal jette qoyraa jette akka hin beektu. Duutee jirti bakka ufajjeete daqiiqaa muraasa dura viidiyoo waraabdee nagaa dhaammattee nama gadisa magaafattee turte amma garuu fajjeeste jirti. Maaliif rakkoo maayin? Rakkoo isheen akkamitti beekuu dandeessaasni? Himne duuteetti du'a ishee siinima bas. Ufajjeetuun kee malee raasaa ufa ishenitti ufajjeesse. Akkamitti beektu? Ani hiriyaa ishee wajjiniin baay'ee walitti hin siqaanii bilbiltee gaafatte faamilii ishee horiin jiraatan jechuudha si galee. Na akkasii viidiyoo immoo sooshaal miidiyaa irra jira namoonni feesbuuk irra jirta yoo jiraatu ni argitu. Isaan tokko dura nagaa dhaammattee turte namoota hundumaatti jechuudha. Akka biyya lafaarraa godaantu finteetti. Amma garuu fajjeestee jirti isa dhumaa duutee jirti bakka. Inni waan jirti. Asli. Horaaju. Isheen maatiidha. Hiriyaa isiiti jedhe. Hiriyaa ishii waa'ee nama jireenya nama dhuunfaa. Bakka biyya bilbilee madubaa manneera raacha nuti hin cababbariina tachi deemboo. Ati seeraan sagalee fuudhaan jirtu. Bakka duutee jirti. Ati maal asirratti asfaraara nutti iyyiti. Deemma dakkibeen adda baafatu. Sobaa miti dhugaa rabbii duutee jirti. Echi eegoo fajjeefte amma nuti akka tiktookii to'u Maxxansinee jirra nuti hundi keenya iyyuu maxxansinee jirra. Sa'aatii tokko dura duutee. Asli. Oo. Nagaa jirtu. Nagaa kuura sagalatu maal ture fakkaate? Ani sila liiviitti ishee wajjin haasaan ture sa'aatii 9 walakkaa waan akkasii keessa. Bilbila ammoo. Areelam liivii karaa tiktookii. Echi. Kaza utuma haasoftu osoo mana wajjin haasaa jirtu liiviin see cufame. Dammo waarningiin itti kennuuf jechaa jiraati koopiliinkiin naaf godhaa jechaa turte. Ofii haasoftee. Malee akkamittiin of ajjeesti liivii irra turte miti maal sila haasaa amma turte liivii galte koopiliinkiin itti kennaa jira waarningiin itti kennuuf fi koopiliinkiin naa godhaa jechaa turte. Malee sobaadha natti hin fakkaatu naan. Amma nuti ka'ee nu furannaree amma rabbiidha warra duute jedhu kana soba haa godhu. Amma yoo Abbaan manaa ishee dhaqaati abbaan manaa ishee piroofaayilii gurraacheffatee jira ragaa godhadha nuti warri beennu isinitti himneen fudhatta yoo ta'e Yoosiif jedha maqaan isaa dhaqaa laalaati piroofaayiliin isaa gurraacha ishee piroofaayiliin gurraacha dhaqaa laalaayyee. Nuti waan beennu isinitti himnaa yoo fudhattanii fudhachuu baatan isis jemmar maal gootuufis rabbuma kakkaaf malee. Wanni gootan hin jiru. Mucayyaan baay'ee nama gaddisiisti. Chaalenjii hedduu keessa darbitee ani akka nama ishee beekutti baay'een gaddaani. Maaliif rakkoon ishiisi warri beektan kun maa ufajjeefte? Chaalenjii jireenyaa hedduu qabdiini si galee. Maal interview yoo gootee makiinaa hunda jaarsa surprise godhan turre.
Addunyaa nama goote surprise godhanii asirratti kolfaniif. Yaani waa'ee rakkoo abbaan itti du'e abbaa sabbeeka du'uu ishee qofa beekna nuti gaa. Ni galee. Anumaafiyyuu rabbii raamata kan dhaafiiti. Waaqayyo maatii ishee jajjabeessu. Ara rabbi soba haa godhu wallaa mucaan sun miskiinaan feesbuuk irratti arga yeroo baay'ee garaa nama nyaatti. Rabbi soba haa godhu mana yaalaa jirti warri jedhu jira warri soba jedhu jira warri dhugaa jedhu jira warra dhugaa reettan kana rabbi soba haa godhu rabbi si haa oolchu rabbi si haa dhaqqabu. Isin baqa. Gaafattu yuun seenee baqa mucayyoo fajjeeftee jirti duutee jirti. Isin oduu jaalattuuf ani isin gammachiisuudhaaf waan hin beeku. Maal jette qoyraa jette akka hin beekti. Duutee jirti baqa fajjeete daqiiqaa muraasa dura viidiyoo waraabdee nagaa dhaammattee namoota bifa gaafattee turte amma garuu fajjeestee jirti. Maaliif rakkoo maayini? Rakkoo isheen akkamitti beekuu dandeessi asli? Himne duuteetti du'a ishee siinima bas. Ofajjeesuun kee malee raasaa ofajjeenitti fajjeesse. Akkamitti beekti? Ani hiriyaa ishee wajjiniin baay'ee walitti siqaanii bilbiltee gaafatte faamilii ishee horiin jiraatan jechuudha si galee. Na akkasi viidiyoo immoo sooshaal miidiyaa irra jira namoonni feesbuuk irra jirta yoo jiraatan ni argitu. Sa'aatii tokko dura nagaa dhaammattee turte namoota hundumaatti jechuudha. Akka biyya lafaarraa godaantu himteetti. Amma garuu fajjeestee jirti isa dhumaa duutee jirti bakka wanni biraan jiru. Asli. Waraaju. Isheen maatiidha. Hiriyaa isiiti jette. Hiriyaa ishii waa'ee nama jireenya nama dhuunfaa. Bakka biyya bilbilee madubaa manneera raajaa nuti hin cabarbariin ati deemboo. Ati seeraan nu sagalee fuudhaan jirtu. Bakka duutee jirti. Ati maal asirratti asfaraara nutti iyyita. Deemma dakki beena adda baafatu. Sobaa miti dhugaa rabbii duutee jirti. Echi eegoo fajjeefte amma nuti akka tiktookii doon tiktookii jirra nuti hundi keenya iyyuu maxxansinee jirra. Sa'aatii tokko dura duute. Asli. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha.